أشمار كفوني خبجمتو تعفي جالتمتو تخينيا بلينكي يا إلمان ورمودا بكجرتنتي سلامتان تيتون إسناغيسون إسنينجا هاي خا كسمتي وبليتي تينيتنا حالا تاني حالا فكانيتو إرتو جتامي بيامبا خيستي إلمنا ما تفكو والدكسده متى ولي كبته وبليين جي متى ولي كبته حالا كنا ولرتو جتون وان فكت تقوان إدو نمجد سيسا وان إدو تكنا مرة فكتاتي هيريا جتة إسين متى تكبته هيريا إسي تاكم جالتو توجينياتن توفتة تكوفتن توجين دوغان تمنو تكو خيسو جيجلن مالك أفجته حالا حالا جرو خيس جرتو جتة مالك أفجته مالك أردا أركت خبرو برو أبدو سنيفجة بيرفجة حالا تاني رتة وجدته وان انت نقرتن كان هيا خا بلينك يلمان ورمو بكجرتني تيمتي خيسنو شير اكا ولي غوتني ولي دبرستني وان تاني نسين ترامدو اكا بيرا دابني نمو اكا دنديتي تنياتي نمو اكا دندوتي بيرا دابني اكا غرغارونجا harkanamaatiin ibiddaan gubattee bishaan danfaalaatiin akkana mudattee jiru. Kanaafuu gaa ogeessa kaameraadhaa Abdunaasir Muhammadii boona birraadhaa qopheessaa sagantaa tanaatii gaa akkasumatti Badirii Mustafaatis nu wajjin jira. Mee yoo nu wajjin haasawuu dandeessee hanga tokko isiirraa gaafanneeti kan isin biraan geenyu ta'a hanga xumura sagantaa keenya nu faana turaan afeerraa keenya. Mee obboleettii teenya eenyu maqaan kee duraan duuse? Maqaan kee Yaraa Madi. Iddoon dhaloota keetu eessa? Iddoon dhaloota Hayyaan Kalaa Jeefaadha Hara. Harargee lixaa jechuudha. Harargee lixaa jechuudha. Maaltu akkana si godhe? Ani nagaata kana nagade yennaan sun kana nagaajee saa hore. Ayya. Rahee riiqa hayeetiin irriiga tideegee olaa gaddeegisee. Ayya. Olaa akka gaddeegiseetiin irriiga deegee aanal seenaan gachiinaan achimaan irra ka'e ishiin bishaan darfatteeti. Ana akka cinaashita akka ciisi jir. Bishaan ngaasii kanarra gaxariitti lafaana dangasse. Achi hiigeetiin saalatti lafadhee dirree kanaa kanatti. Dirree sanitti lafatti qottoodhaan. Atara takka keessa nadhatti. Anga sakirran garagali. Kunimmoo qottoodha jechuudha. Halaxaan qottoodha. Kunimmoo qottoodha dawaa qottoodha. Anga as keessa nadhatti hirran garagali. Anga akkana duddaan akka gaggaragal nadhatti. Akkasittiin jilgaan fiigee mana ishiidhaa seenee holaa jalootuudhaan taa'ee ifitti iyyee ji'ee. Iyyinaan akkasitti ishiinis haatee ngana hiyye seente. Ngana hiyye seentee maallaqa hiyya hanga shan. Najaraa hootee. Ati hankan amma mana isii keessatti fiddan qartee jirtu jechuudha. Fiddan qaree gaalee guddaa nagaatti jee gogaan kan kanarra hin jiru miti. Qottoo harkaa dhaddiin ajjeesti jeetiin holaa jalootuudhaan taa'ee holaa irratti dhiigaa ifitti iyyee holaa hidda harkaan danqaruun dadhagee harka hoonnatee akkasuma. Akkasitti aragni nuti hirmatee gayitee. Mana hiyya seentee maallaqa hanga shan fudhattee huccuu xiyyeeffattee xaaqaa akkanaa tanaan nadde dhufte mana ishiitti. Qaalitti ngana ishiidhaa galloo wajji dhufanii huccuu xiyyeessaa irratti gaxarge ishiin kaatee wajjin dukkaanaan dhaqattee qaalitti biraa deemte. Rasiitii bitadheetiin jaarsa ishiitti gilgilettee qaalittiidhaan akkana eeggatteen qaalitti laftee olaanaa irraa gantee ngana ishii dura nageessitee huutii natti yaamte mucaa ishiidhaa ergitee. Mee asirratti bakki kun eessa sanaadha moo? Asii miti. Daangaa jechuudha. Daangaa Suudi Arabiyaadhaatii fi Yemen jechuudha. Yemen jidduuti. Egaa kan nama gaddisiisu dhalti ilma namaa miidhaa guddaa kana walii qudhee gara jabeenyaan kana walirra raawwachuun akka nam tokkotti seenaa kiyya kan jalqabaati jechuudha waan akkanaa takka akka hin beeku. Lakkuma bulbulluun Oromoo waa dhageenyaa jetti lakkuma oollee bulluun waan ajaa'ibaa agarre. Namu ifirra dhaabee obboleettii teenya tana hanga isiin jirtu wallaansi gaa isii feesisuu kan maatiin tokko odoo hin ta'in namni muraasa osoo hin ta'in gargaarsa guddaadha Oromoo hundarraa feete jechuudha. Kanaaf namni kun hundinuu akka isiin jirtu kana ni agartanii shaffisaan gargaarsa akka gootaniif asumaan gaa isin hubachiifna. Keessumaafuu warreen magaalaa sanaa jirtan qaamaanis dhuftanii akka isiin keessa jirtu ilaaluu dandeessan jechuudha. Manni isiin ammatti argamtus mana obbo Anas Turroolaati. Kunoo haati mana warra Anas. Yani mujaaraha siituufu amma waan godhamtuun hin qabdu. Dhiigan qabduu jaan amalee feesisaa jaan san bira kunneen immoo tahaa jaan marraa asaantu daruuri dhaa'u mujaaraha hin qabdu jechuudha. Areera siituu hin qabdu.
وما تكلم قبل يعني هو تكون قبل تراسان تبي كذا مجارات أنزلها هاجر مين بودا تدي ما نمني أبو فيي أنا مدارس لا فيجتو دون كرا فيجاني يمتى بوسو ينو عاد يبدو بدي يبتي مدى أجر تيجو أما ملي كوني سما أيوة ملي مدى يعني لن يساو هي لن يسالو الله لا لا كلو سنينو راوي جاوي أكسما جينا ما سمدان تدي بيا جرتي ونولا لا مدارس هارات تدي بيا هارات تدي بيا جرتي تقول أيوة لا من ما خنا كرجبين يكنا ولد الرابطون عن أمر حسين جي إسجال كباتي كذا ننتي نتي على جوا ميكا نمر وجاجتي وبريزريش لكن أمو نتي أكاسيتي أكالا كان تاني كان والجود وراب أكمل كراك أبانيت والديني تمسافي كان سكيرو روميالا تكو هنگا قبون حواسا كي بران دابدا ركو برتي بفتو هندا نين هم لدا يچودان erga gamo walde تمسافي كان سكيرو روميالا an makabade dufel isi tanar wani guddoon tadhaabbatu walta'ee qofaa miti. Oromoota sanaa keessatti namguutuu waaminti godhame miciyyoon tun ijoolleedha amata 17 jaan. Namni ilmoo ifii amata 17 manaa qabu namni dhalaa wajjin dhalatee jiru namni jaartii jalaa qabu hundi keenyaa'u nama saneetu. Kanaaf bira dhaabbannee gargaaru. Dhumarratti Oromoo tanoo walii ati jettuun maal jettame? Warra nagar garan tana galata ada takaliran jeri. Akkas gargaaru no. Akka nagar garan. Hordoftoota keenya gartee qophii gargaarsaa obboleettii teenya bira dhufnee maqaan keenyu naan jettisa? Raha Ahmad. Raha Ahmad. Raha Ahmad waliin taasifne kan marratti goolabnaa ogeessi kaameraa fuullee keessatti argamu Abdunaasir Muhammadii qopheessaan qophii tanaa boonaa birraa bareentootii tamaa kana sheer walii godhuudhaan walii dabarsuudhaan dhimma kana teessanirra dhaabaa biyyoota bira dhaabbadhaan qophii dhumaa sagantaa keenyaatti jechuudha nagatti isinii jira.